Tanto con un Sanatti. Malo. Isatti mangiretti gati. Malin me. Fikirin injiru isatti si manjira jetti. Hey. Ani wanta sitti manjira marre wanta keessan sitta sausin qabu. Dhiifama keessaan nagaafattu sin qabdu ituu nagaafattatee kanaan dura nagaafattaa yeroon sitti deddeebi'ee sittaa isaa ture yeroon lakkii wanti kun akkas ta'uun gaarii miti siin jechaa ture sii galee amma immoo wanti sun hin dhumtuu wanti kun akkas ta'uun gaarii miti jechuunii fi maallaqaa warqiin biraa qaba jechuutu waladda beektaa waa lama ishii waladda yoo ta'u malee ishii sanuma iyyuu naa deebisii bakka hangaafii sin gaafatta qoy qubna garaa sofnu ammasuma dhugumaatu nama lakkaa'ee sii kenne qubna gar inuma fudhatta baleen qubna gar yaase jechuuni amma dubbiin keessan qaldii sin fakkaata qubna gar sin fakkaata እኔ ቀልዲውን ቁም ነገር ምንም ሊገባኝ አልቻለም ሶ ቁም ነገርና ቀልዱን ለመለየት ደግሞ ከናንተ ምን ሰማው ነገር በጣም ወሳኝ ነው ከሙባረክ አሁን ተለያይታችኋል አሁን ምንም የላችሁም የፍቅር ማላችሁ የለም አይደለም የለም ሶ ምንድነው ፍላጎታችሁ ተለያይታችኋል ምንድነው ስለ ሙባረክ የምታወሪው ሙባረክ ስለዚህ ተቆፋ ሶንጅራኔ ማልቱ ከነማ ገልገለ ላይ ቢረገልቼ isi intina wanta kambenne chula famaste ለገሰኒ ፈማስቴ ጃለለቱ ሲም ባኔ ፍቅር አልወጣልሽም ሌትዊ ነው ወላሂ Dhaggeeffadhu dargaggeessa shabalaa takka hin fuune jaallatee yoo addaan hin baa siigalee isaa fuudhee ijoollee godhatee engada in taharamne jette jedhanii mana bufannootti ishii addamu maal dabalaata Mubeen muranni dhugumaati. Akkasin jenneen biidichi walii gadi deemaa ragaaffii akkasiin hangaafatinii hin jedhe malee ani akkas ta'eera akkasin taane hin jenne ani kabajaa kiyya nan eeggadhaa kabajaa maatii kiyyaallee nan eegasiires garuu immoo ana gaaffii kun aan deebisne maaloo lirraa barbaaddu ammas lamaan samiira maal diraa maanno maree maal diraa barbaaddaati sirra akkasi haqa kiyya bichaan irraa barbaade fiqiriin saasna keessan jiru jaalala ta'ituu manneena jaallate iyyuu ani sin barbaadu sii galee lamaan keenya iyyuu waliin barbaannu inni kun beekamaadha. Sigalamti innis maalirraa barbaadde sarara maaliif akkas godhattaati nan kolfisiisni ka maal akka inni godhatu argita akkamitti haasa'an maalirraa barbaadde sarara meenutti kan inni irraa barbaadu haqa kiyya bichaan irraa barbaada ani haqni kee maal biraa qabda birrii warqiin irraa qaba birrii warqii kiyya naa kenneen hambaa salama karaan irra ba'urran ba'u maqaa isaasin na'u intinaa isaasin gorodhu ansi birrii mee qabraa qabda Malaka ratti mana gaafatta mallee gadda dhaggeeffachaa turte. No ani abi situtti kenne bara. Imaddu kana makuma shan irratti kun dhaggeeffataa irra. Amma ne. Gadda dhaggeeffachaa turte ID'n kiyyallee gaa'isoo keenaa dalagamaa jira alhamdulillah. Si dalagamaa jira jedhanii dhageera innillee isatti illee yaasee sarraa hin dhageenye garuu dhageera karaa biraa. Kan inni irraa qabu. Doyensa galubadha. Wallahi doyensa galubadha. Warqii maaliiti? Warqii harkaatti kennite? Warqii wallaggaa viidiyoo kiyya jala galtee ilaaluu dandeessa. Maaliif itti kennite warqicha? Jaarsa kiyya jedheen itti kenne haa ta'u. Inde jaarsi warqii nama bita malee warqii namarraa fudhata? Ati kaayi jedhee malee narraa fudhate hin jenneen kaayi jedheen itti kenne gaa namni kun immoo hin balleesse ta'uu danda'a. Mubaarak warqii sisi birara? Mubaarak isa ammaakaarii qaba fakkaata achii dawwalaara. Maa inni lamaan keessa nama ammaakaarii qabdu? Lakki an ammaakaarii hin qabu hankanuma barbaada kun naa deebi'een naan dhimma sooshaal miidiyaa irratti beerraa dubbadhuufis hin qabu dhimma wantoo kana sana ta'ee jedhuufis illee hin qabu kanumadhaan san kokkolfaasaa immoo namni tuma madaa baay'ee qabu ituma keessoon sahaaru waan baay'ee kolfaasaa sanaaf. የወሬ ሱስ አለብን በአማርኛ አውሮልን የምትሉ አውቃለሁ የወሬ ሱስ እንዳለባችሁ ወረኛና ሀሜተኛ ስለሆናችሁ ነው 5000 ሰው ሲጋር ያላችሁት እኔ እረዳችኋለሁ በላይ እኔ የወሬ ሱስን አይዲኒ ጊፍቲ አይዲኒ ጀተማ ጅሩ እንጅሩ አንዱ ጋዳ ማሊ ቤታ ከራ ሶባቲ እንደምቴ ዱጋራ እንደንገደ ጋፈ መና ሀቢባቲ ዋዳ ሲገሉ እገሴ አከነማታ ዋዳ ሲገሌ ሶባኬ ከነ ዲሱዲት ኢቱማ ፉፍቴ ድርሃማ ኩማ ኩለ ሰገሊፍ ወርቂ አመኮ ወንትረጋን ቀምኔ ነራንጅሩ ሚቲ ገሩ
ragaan keenya rabbi ammas diddee itti fufte gatiteef hin eegin wallahi tumanni xumure kaansilin godhadha warabbal ka'aba tumanni xumure kaansilin godha inni rakkoo tokko qabu karaa seeraatti deemuu dandeenya sii galee garuu wanta beekuu qabdu dhaggeeffadhu sitti nama dhaggeeffadhu dubbiin ani ammayyuu harkan sirra qabaaraan sii galee wallahi rabbiin kiyya shaayida gooddanyaa kee taara nama 5,000 nu dhaggeeffachaa harkan sirra qabaa jiraan adaraa rabbi ammarraa kaasiti wallahi summa wallahi harkanarra qabila ammarraa kaasi dhaggeeffadhu imaaraatii keessa jirraa malee Itoophiyaa jirra miti. Si galamti seerri imaaraatii maal akka inni ta'e betelee dubartiin tokko kanan ta'e jettee dhaqxee bakka seeraatti mannaan sa'aatii 24 gidduutti seerri imaaraatii maal akka ta'e hin beekta. Si galamti sababii kanaafi dheengadda sitti dubbadheen ture kanniisa hin tuqanii naan immoo kaatee naan hin deebisanii siin jedheera. Si gala yoo si amma hojjechiiste dhiiste koo mataa kee fida yoo mana koo jireenya koo dhala koon hin bahin cubbuun intala kana ishee zollomeera ishee miidheera biyyarra anaafattee dhuftee waan tokko asii hin qabdu achi miti dubbiin sunuuga haa ture sunuu tokko saneette otoo akka saneette dhumee silaa dubbiin qaata sii kenname ayidinu sobattii bakte kana Ituna kenname ji'a sadii duran sitti kenne amma ji'a sadii fite ji'a afuraffaa qabachaa jiru dhimmi ID kooti jechuudha ji'a amma kana keessaan si taratee dadhabee ji'a amma kana na goyoomsite miidiyaa irratti baanee sii galee malee qaldiitti miti kan miidiyaa irratti bee ammas immoo taanaanii karaa seeraan deemaa yookiin immoo wallaahi harkaan irra qabaa jiraan ituu hin beekta waan baay'ee waan na bukkee jiru sin beekta karaa seeraatuun deemee maal akka taatu sin beekta garuu ani si miidhuu hin barbaadu maaliif kaleessa jaalladheen sitti dhufee harka kee irraa nyaadheera quubna gara waliif oolleerra guyyaa tokko yoo taatu teenyee quubna gara wajjin haasofneerra si galee sababii kanaafi nama guyyaa tokko ta'u taanii quubna gara wajjin haasa'anii wajjin laayivii dabarsanii boolla hin buusan dabarsanii hamaatti hin kennan. Amma kana boon. Malee an karaa seeraatuun deemee qallaali. Ani asas akkana kana hin ta'u wal liiguudha wal mancaasuudha obbo Asilaal yoo haqa si biraa qabaatte waa waadaa walii galtan qabaattanii kan taaqi kaallaat የተስማማችሁት ነገር ካለ አድርግላት intala kana yeroo tokko afaanii na bayda gogorteettan jenneen sirrii jirtan jedhaan malee jaalalaa namni walitti dhufa adda ba'an jedha jechuudha maaliifi osoonsii odeera ta'eyyuu baduu qabdaa maaliif akka dhugootiin jedha gaafa siin bultii namaa diidde jedhu lakkii akkasumatti jedhee raadifeensi godhaan ture jechuudhaani nama jibbaa waa isiirraallee qabu akkan hin taane isinitti muu barbaadeetanii yeroo hedduu isii jajjabeessaa ture jalqabaa kaasee gaafa siin mana Abiibaa geessitu gaafa namni ijoollee itti duulan viidiyoon hojjedhe Abiibaan badiin qabdu Mubaarakee maannu intalli badiin qabdu jedheen viidiyoo hojjedhe jechuudha. Innaa namoonni immoo gamaaf gamanaa dhakaa darbatantu jiran. Asiin ka'i sobumarra kaa'i balleessi asiin bakka kana raqee asiin akkana godhi kan jedhanus immoo jiru jechuudha. Warri kun akka dhaabbatan asumaan nan akeekkachiisa faayidaan qabu waan ta'eef warroonni Mubaarakeen jibbitanis akka dhuunfaa keessanitti jibbaatii garuu ijoollee walitti noofinaa isii tokkoon kana godhin jedhinaa isin beekna nun dhageessu seetan malee isin dhageenya nuti maqaa keessa nan gaafa Mubaarak kaase baynarraa bahe maqaa keessa waameen himan waan sodaa tokkoon qabu likkisitti himan dhugaa rabbii isii jala deemtee abshir ayizoo jettu likkisitti himan kan walitti hidhattu maqaa kee waamaan sodaan qabu kaan hin beekta wallahi billaa isaa ilal dhugaa dhuba walitti himna warra jala deemtee asii dubbii kaasuufi jettu maqaa kee waameen sitti himan Mubaarakiin ofirraa baasee Mubaarakiin natti himan garuu waan hin beeku jira waan ta'eef hin jedhe jechuudha. Warra asiifachi isiidhaanis ka'e akkas godhi isiidhaanis irra ka'e akkas godhi warra jedhu kana maqaa baaseen sitti himaan an duruu maqaa baasee gaafate waa balleessee sitti himaa ture likkii kee jechuudha sanamna shunu yaasa'u likkii sitti hima garuu gara nageenyaatti furuu fi Mubaarakii waan nanatti miqabaa ragaalee garaagaraa jechuudha. Gaafa rakkana jedhu qaamni waamu hundi of shakka jechuudha. Gaafa dhugaasitti ma jedhu qaamni waamu hundi of shakka. Tarii namoota lama sadii beekaa tarii 50 beekuu danda'a jechuudha. Mirga isaati. Kawaa'imu hundasaa kana nuuf hirkaa qabu jechuu barbaadetan kan itti jabaadhu jedhu warra sana ilaala. Mubaarakiin namni jibbuu dandeessaa namni jaallachuu dandeessa. Mirga guutuu qabda. Badii qabaa balleessuu dandeessaa akka dhuunfaa keetiitti itti deemuu dandeessa. Garuu nama tokko jala teessee tuuggamu sirrii miti. Nama walitti buusuuf hojjechuun sirrii miti. Eenyuyyuu abaluun barbaachisu jechuudha. Eenyuyyuu
inni dabalataa akkas jechuudha. Harka amma dhaamu hin darba yeroon kunis guyyaa lama owweetti darba jechuudha. Guyyaa lama inni owwaa hin darba garuu daangaan darbinaa jechuudha barbaadeetan intaras kakaaftanii mubaarikiin akkana jedhi birriin irraa qaba jedhi waan isin hin qabne yookaan warqii akkas jedhi sirrii miti jechuudha. Sirrii miti jabaadhu akkas jedhi mucaan illee durba jedhanii dogoggorsuuri sirrii miti jennee tamanna jechuudha. Ragaaleen maaltu jira kan jedhutti deemuuf deemu. Okay, share argullat. ለማንኛውም አቦ ሙባረክ አነፋ አቻ ሳጅራ አዶርሲሰን አኔ ሙባረክቲ ወንተኔሙ namni si dorsisu an suusii dubbii wayin qabnu nuti dhugaa namatti himne deemna sistaw lekkee sitti himna abbaa fedhe dantaan qabnu nuti dantaan qabnu achi yoo si dorsisanis dorsifamuu dandeessa rakkoon hin jiru jechuudha. Rakkoon hin jiru. Achi haasoftee bilbilaan biiz mashguuloof gootee dhimma hojii banaa saara malee dhimma dorsaa maaloo miti amma dhiifamaa wajjin jechuudha oo feeteessaa ammas hin jedhan hin beekne mitiire ragoota sana fidu rakkisaadha jechuudha. Bilbila mucatti karaa masanjarii naa ergi nan bilbilaa fi haqa wanti hin jirtu karaa masanjarii bilbile ragoota fidu bilbilii fidi atumti bilbilii kottu edhin waa'ee dhufu fidachuu dhiisuu keetinni ragoota fidu. Okay, bilbila ishee naa ergi ragaana dhufanu maaltu jira waan jedhu kan walii ilaallu ta'a ijoollee akkasiin dhuftu waamicha nu godhaa fi wuddinaa isa kabbaraachuu naa tawaddadaachuu irra ga'a maariffatti yeroo keessa isinii buusa maariffa abshiraa keessa isinii buusa. Namoota ragaa dura qo'i isiidhaafan bilbilaa ragaa dura ragaa duddubbasii eeyyama jechuun hin dhuftamu akkamii yoo isin lakki abbaan dhimmaa lama mana isaattiin dubbatatu an nama sii cabsoo osoo hin taane nama sii deeggaru. Ani ammayyuu nama sii deeggaru raayiti. Ilaa quba qabaadha. Arrafamuu hin qabdu. Eheeno. Arrafamuu hin qabdu nama amanu keessaati ammallee. Lakkoofsa siinaa ergaa masanjiraanii kan namaatii hin dubbisee ture. Komaander lakkoofsa ishee naa ergaa nan bilbilaaf. Anqaama isii deeggaru keessaa tokko ammallee arrafamuu hin qabdu jedhee nama amanu keessaa nama keessaa amma wanaatti. Nama xiqqeeffamuu hin qabdu arrafamuu hin qabdu jedhee amanu raayyan. Okay, nama tokko ollaa galchitaa mubee mooditara qabda miti? Faddiilaa nama jedhu ollaa galchitaa? Okay, qoy nan barbaadadha. Argattee tanatti fakkaata piroofaayilii kee argeen ka'e faddiilaa? Moo nama biraati piroofaayiluma keen argee ka'e garuu? Piroofaayilii keen argee ka'e. Okay, simiti nama biraati. Okay, sorry, dogoggora. Bilbila ishee karaa masanjaraa naaf ergaa'uu danda'an. Mubaarikii inni akka doorsisu. Inni gara mubaarikii doorsisu. Inni mubaarikii akka doorsisu. Okay. Bilbila ishee maal innaan ergamu? Qoy dawwaleen namarraa fudha. Maa mubaarikiin kadhadhama. Nan bilbilaa fi waamicha nan godhaa fi qo'aa bilbila isheen fudha. Qo'aa. Namoonnis jala jirtan immoo taap godhaa. Dhimmichi xiqqoo isin waan inni ilaallatu natti hin fakkaatu. Toofiqii abaaboo darbaa Toofiqii dedoo obsi. Pirezidaantii Maammee Galchii Mubaarik Galchii pirezidaantii Maammee Galchii jedhaa jiru galchi mooditara sii kenneera. Sirreera miti mooditarri. Mooditara sii deebiseera arraaf garuu nama waa arrabsu waa kuchisiisu waan ta'eef arraban barbaannu kunoo mooditara sirra kaa'e. Pirezidaantiin Maammee lemaanninyaa'um nama sagginaaloo Maammee. Badaa sii waliin galu garuu galatoo bisiin jechuun barbaada akka biti yoo jette bakka galatoo bisiin jechuun barbaada maaliif keessa deemee kana sana jechuun barbaadu nama bilbilamma
bilbila mucayyoon fudhaa. Ilaa waan ragaa jirutu jira beeki. Bilbila mucayyoon fudhaa naaf ibsaa. Waayisaapiin hin bilbilinaa ishee. Waayisaapiin hin bilbilinaa ijoolleen keenya waayisaapiin hin bilbilinaa isin argaan jira. Ishee gifti. Waayisaapiin bilbilin cufamuu dideera. Cufi rabbi jedhi. Salphanne ka. Cufamuu didee bar bilbilli. Maa akkamittan cufa bilbilinaa cufamuu dideewa. In bilbili waayisaapiidhaan gifti naa cufamuu didee bilbilli. Ijoollee keenya si'uun. Maa akkamittan cufa gaa'e. Miyuutiin Aboo Mubaarik waayisaapiin gaggabeena jalaa hafee bar natti bilbilanii sagaleen koo jiraa himee yeroo tokko irraa baasii dubbadhu mube. Himee natti dubbadhu mube. Mubaarik yeroo tokko naan jedhi. Miyuutii irraa baasii. Yeroo tokko sagalee na dhageessi himee. Waayisaapiin irratti bilbilaan qabee hafee cufeennaan. Hanaan na jala jirtan ijoollee hanaanii fi modii sarree imaan ajjala jirtu miti yoo namni xiqqoo ennaa namni ramshaa kaase namni bakkee xiqqoo lutti seene ramshaa kaase tagaagazu isin miti sagalee Mubaarik dhaga'uu ilaaluufan malee Mubaarik yeroo tokko eenaan jedhi mee miyuutii irraa baasii. Waayisaapiin irra bilbilamee hin cufanne garuu cufanaa cufamuu didee oke. Lakkoofsi isheenaa kenname ammaaf cufaa jira. Sheer itti godhaa isittillee sheer godhaa. Isittillee sheer godhaa. Mubaarik bakka bilbila dhiisi way. Hay dhiisi bakka bilbila gaa. As jirti olgalchaa ka wadi taroo sira jala jiraatti olgalchaa iluun yaa dibbar eenyu gaddaa laayif goolii gaddaa waan iluun darbu kana eenyu giifti gaalaarii keessa seene fakkaatamu akkamii achi Mubaarikii kennemu ilu Mubaarikitti waan kennin ilu Mubaarikitti waan kennin laayif goolii gadi ndaasoo Mubaarikitti waan kennitu saayibanni ulee ta'e barakaa dhufanii pirezidaantii maammee taane bar pirezidaantii maammee taane gabbaree baa namni manatti gabbaree baa Mubaarikitti kennuu dhiisaatti dura laayif goolii konaa guutaa eheno. Wallahi billahi sirri miti xiqqaadha amma pirezidaantii maammee mana galame gabbarame baama jechuudha. Gabbaruu qabdan mana kana gaafa dhuftan minoona jechuun onnaante donqoo orochi ilus immoo keessa hin jirtu sana labsaa dhufa keessa. Amma mana pirezidaantii maammeetti gibirii gabbartee baata jechuudha ol galtee. Gatii ol galtee hin gabbartee. Okay. Eeshi kabajamoo. እሺ ዲፈማ ወጅኒ sagalee kee dhagaan ture inni jiita. Osoo daatti maal gocha no waasi gaafan namni bilbilaan si asfaraarraa taanaan obboleessu asfaraarraa yoo sodaatti maabbiis ni goota. Wallaahi dhimma adda addaati warra balqaabaa dhimma adda addaati. Wanta sodaatu jiru. Bilbilaan maan dura asfaraarraa obboleessu. Amma kana godhi. Abbaan dhimmaan dhumne miti. Bilbila na ergi bilbila cufaadha bilbila na ergi sirrii.
Ergera. Naan ergine. Wala balqabaa si ergera. No, bilbila naan ergine Mubaarak. Naan ergine bilbila. Bilbila haaraa qabataa jirti garuu kan isin irratti hin siimes koolte sana naa ergee. Naa iskooltee ta'uu dheeraa jirti. Isuma. Masanjariirraan ergi. Si ergen kee. Maaliif taappiin goota dhugaas? Masanjara kee jalan jira kunoo laalaayikisii godhe. Masanjara kee jalan jira bara. Dhaggeeffadhu waan sitti hima. Akka silaa kunoo. Waan Akka sitti hima siluu. dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Eeyyee cufaadha akka gootu. Atamma dirqamaa miti fiduun. Mana tokkummaan naqinii jedhanii koomentiitti barreessaa turan. Dhageesse. Mana tokkummaan naqin jedhanii koomentiitti barreessaa turan. Akaawuntii jijjiiratanii. Bilbilanis mucaa zabaa turan. Bilbilanii yoo baasan. Ragoota. Dhageesse. Warqii koo. Warri naqin jedhu sun jechuun waan dhugaan taane tokkoon maqaasii balleessuu yaadaare warri naqin jedhu sun jechuun oo dhugaan taane yoo siin dhugaan qabaanne sitti duulee milkaa'aa baari. Maaltu maqaan nabata tokkee dheengada isaa jechuun gaaffiinsi qaba warri fakkeenyaa fi namni naqinii mana tokkummaa jedhamu mucaa sana nama deeggaraa ture dhanga yoonaatti. Warri naqin jedhu kun hin milkaa'are jechuun hin milkaa akka yaadutti yaada isaa galmaan hin gaare. Amma warri naqin jedhu suni fakkeenyaaf nama intala kana amma wanaatti sappoortisii godhaa jirudha. Dogoggora hin qabdu giiftii keenya namni si arrabsuu hin qabu nama jedhaanii jiru kaleessa illee mana si galee argaa jirtu yoo ta'e jechuudha. Inna oo dhufte waamicha goonaa jechuudha. Qobaatti ragaatti baasuu danda'a bara. Ragaa qobaan barbaadu waamicha godhaaf. Amma ragaa naa fuudhati. Mata koomentii wajjiniini mata wajjin ragicha naa fuudhi. Okay, ishee namni wayii tokkummaa nu jedhaa namni muraasni wayii raqaati neenna Mubaarak Daqiiqaa muraasa biratta bahu wayii fan jedhe. Ragaan isa dhufu ammasitti ijoolleen ragooleen nuti qaba jettu nu himadhuuti nu waami ragooleen qaba jettu waammattu yoo jiraate bilbilaanis ta'e waammadhu karaa feeteen baatee jirti jedhaa jiru laayivii irraa baatee jirti jedhaa jiru okay thank you akkasiin dhuftu itti maa ani yeroo hunda nama sappoortisii godhaa ture nama dhugaa qabda jedhaa ture guyyaa tokko isiidhuma biratti isiitti maa jalqabaa kaasee nama tumsaa turedha mucaa kana ammallee nan tumsaa arrafamuu hin qabdu jedhee nama amanurraati anammallee jechuudha. Arrafamuu hin qabdu jedhee nama amanurraati garuu dhugaaneessaa barbaaduun dirqama. Dhugaaneessaa barbaaduun dirqama ragaan maqaa balleessaa akkasii ragaan maaltu jira waan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Hundumtu keessanuu taappii godhaa ka taappiin kuma dhibba iyyuu hin seenne yaazaazina baateetti dhaadhitu ishee itti godhaati. Eelaami akkaawuntii siin beekitaa ol galchi yoo siin jiraatte mana cufteetti jedhaa jiru waan ta'eefi.